dhaggeeffannaa jennee dhufne malee wayii himna jennee dhufne. haa ta'u obboleessa rabbiin laaffisee fi bakka tanatti lafaa ka'ee waa hime daa'imman iddoo kanatti baratu qofa odoon ta'in nuti hirmaattonni bakka tanatti hirmaanne hundi dhaggeeffachuudhaaf jechuudha. Kan irraa fayyadamuu qabullee nu gurguddaa kana jechuudha. Isattuu namni dirqamni isirra jiru. Kanaaf ani amma yaamamnaan gaanumaan dhufe woomata akka qofaan dubbadha garuu eegaan bakka tana dhufe suni maali waa'ee ilmaanii kanarratti guddisa ilmaanii irratti maal akka ta'e waan gosa dubbachuu barbaada. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kitaaba isaa keessatti wanni jiru المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ربنا كان القرآن صاحي ستي المال والبنون هورينا في المانج زينة الحياة الدنيا بريدنا جرو دنيا ناتي المال والبنون زينة الحياة الدنيا هورينا في المال بريدنا جرو دنياتي نما بريد شجج جرين دنياتي نما بريد شدي جيت ربي دبت وأنا ربي يقارف أكن جيت دبته وأنا هني ما نيجو المال ربي نسنيف كنون نما فكنون نعم ربيتي هورينا ما فكنون نعم ربيتي لكن نعمة كان أكمل كبشوا قبنا أكمل تهو قبنا مال نورا كم ديوان تكشوا دبشوا وربا يوغاني فربين كبينج سيف كنو كبينج هنا كروت بكان سلا بربادي هاجيو أكان سلا يسرى بربادي جنبشوا يسرى أركو بربادي كبينج هي هنا آخر نو هي وجد أكروت تيش إتياد دويتا أبا منا إتياد دوا هاتي إتياد دويتي يوهجي نساهم نتيتي والكتنا وبرادة بلتيتي كبين جهي خانا خنو ستيجو مان اللي ركسمت أكو بوا كبين جرى برباد وراف جيتش كبين جهي خانال كديقويا اتهري بدبدي اتشابتي اتلفاتي وارا بربادوتي ilmaan kunis ni'imaa rabbiin siif kenne akka boruus itti badhaafamtu bareedina akka boruus siif ta'u godhuudhaaf itti lafaa'uun si barbaachisa jechuudha. Kanaaf hayni ilmaanii jaan durarratti namni tokko hoggaaniif bultii ijaaru itti yaaduu qabaa jaan yookaan dura bultii ijaaru ilmaan kana yaaduu qabaa jaan dhiiroo gaafaan bultii ijaareen boodatti yookaan maatiin argamte akkamiin ta'uu qabaa jee durarratti khadiiraatis kadhalaatis yaaduu qabaa jaan eega waliin dhufanii rabbiin ilmoo namaa kenne garuu iddoo tanatti illee waan dheertuudhaan jira isiisan illee irrubaan dabra yoggaa rabbiin isiisiif kallu islaamillaan wanni nurra keeyse ilma yoggaaniif dhalattu maqaa gaarii baasuuf qabda jechuudha. Maqaa gaarii baasuuf qabda maqaa muslimaa baasuuf qabda jechuudha. Haqa ilmoo sirraa qabdu inni kun jechuudha. Haqiiqaa irraa goonuu qabda haqa ilmoo sirraa qabdu. Haqiiqiyyaa yoggaa ijoolleen dhalattee torban geesse haqiiqiyyaa irraa goonuu qabda jechuudha. Haqa isiin sirraa qabdu jechuudha. Akkasumas yoggaaniif isiin wayyooyte waa barsiisuu qabda. Waa barsiisuu qabda bakki deemnuuf bakka tana bakki isin itti jirtanillee bakka tana amma sadarkaa irra hedduun namaa hammaatii bakka tanaa qabu barsiifatuu kanarra jirtan waan gaariidha jechuu barbaadeeti wanni kuni barsiifachuu kana. Akkaataan itti maatiin kee kun ilma gaarii duniyattis ziinaa siif tahee akhiratti illee gammachuu itti siif ta'u guddisaa gaarii kana guddisuudhaan. Guddisaa gaarii guddisuun akkanumatti odoon taane akkatti rabbiin sirraa barbaadutti kitaaba rabbii kana qaraasiftee barsiistee guddisuu kanaa jechuudha. Isi kana keessatti hojiin haatii hojjettu nama tokko Rabi'atul Raa'i jaanii ulamaa Dabrirraahi nama guddaadha namni san.
إسا أبان إسا جان هذا إسا فوني